Kanaafuu wal qabatee waa'ee masaraa kaastaniittu. Masaraan ani keessa jiraadhu Haroo Muusaa kaastaniittu. Waan tokkoon isinitti himaa. Masaraan sun shakkii tokko malee isin urgaa. Shakkii tokko malee. Garuu ummanni Harargee amantaa kanan qabu taanaan Direedawaarraa namsadii, Hararraa namsadii, Harargee baaflitaa namsadii, nama 12 isin filadhaa caaltutti kennaa ni daawwannaa waliin waan hojjetame waliin ilaalleetu qeessuun Oromoo urgaa'uu baatee aadaaf eenyummaa keenya ibsuu baatee jenna yeroo ittiin gaafatama. Ittiin gaafatama. Sirna federaalaa sirna dimokiraatawaa dhugaa ta'e ijaaraa jirra isuma ijaaru. Kan duraa'oo hin diigna maqaa diigna yaada diigna caaseeffama diigna sun diigamuu baannaan injifannoon hin jiru. Akkasuma hin diigamneef warri jalaa diigamuudhaaf jedhe garuu achi duwwaa osoo hin taane Oromoos gowwoomsaa jirti waa lamaan. Afaan Amaareffaaf namoota Amaara ta'aniif olaantummaan Oromoo dhufaa jira. Oromoon olaantummaa ofii ijaaruuf dhaabbilee kana diigaa jira. Maalitti jirtu jedhanii halkanii guyyaa jaarsummaatti ergu caaseeffama garaagaraa bitaa oolu. Namni asitti isin jeeqaa jiru kuni sabummaa isaa dhiisaati kaleessa waas ture qarshii eessaaf isin jeeqaa jira. Asuma ture miti kaleessas. Direedawaa ture kaleessas miti. Namoonni kun Oromoodhaan liqinfamuuf deemtaa jedhu. Oromoon har'a dhiisaa kaleessaa ol liqinfamne eenyuun liqimsa Oromoodhaan? Oromoon liqinfamuu hin danda'u. Osoo Oromoon liqinfame jaarraa dhibbaaf akkaataa kanaan baay'atee hin jiraatu sila. Kanaan dura sii kaasee jira Oromoon arba hin kufu. Kufnaan of duwwaan balleessu laftiin baddi jedhee caffeetti dubbaddeera yaadattu. Ilaalcha sodaa hin liqinfamnaa. Ilaalcha sodaa hin caalamnaa. Eessaaf hinnee dubbiin? Nuti akka sammuu gurraacha Ameerikaa osoo hin taane akka sammuu Ayihuuditti yaadna. Hin liqinfamnu, hin caalamnu, namaa gadi miti, hin caallaa hammannee gaggeessinu. Akkuma dubbiin garamitti deemaa jirti kan jedhu bifan taa'in akka nu hubanneef akkaataa kanaan kaasaa jira. Maaliif hin dubbattanii yaada keessan kan jedhus namoonni ni komatu. Fakkeenya yeroo baay'ee Oromootti dubbannee hin beeknu. Waggaa 15 dura nuti daa'imman taane anaaf lammiin keessan jechuudha. Mootii warra kanaan dura gaafa tajaajillu waan dubbannu qabna. As keessaa yaanee baanaan Oromoon injifannoon isaa fagaachaa deemti. Inni kaan achaa qabsaa'u. Nuti asii qabsoofna. Injifannoo Oromoo as dhiyeessinaa jenna jecha duwwaa miti. Namoota hidhaman baay'ee namoota ajjeefaman baay'ee lubbuu hambisnee jirra seenaan hin baasa. Nuti baanee waan hin dubbanneef nuti feesbuukii waan hin qabaanneef akka Oromoof hin qabsoofne yaadu dogongoradha. Dogongora. Waa baay'ee hojjenne amma miti dur waggaa 15 dura waa baay'ee hojjenne hin baasnasas. As teenyee Eertiraattis gargaarree beennaa hin baasiin jirra malee seenaa biraatu jira. Yaa Oromoo akkasin seenaa. Ammoo Oromoo keessatti dubbachuun rakkisaadha. Kiisiin namoota keenyaa arcaasaa oola uraadha. Waan xiqqoo dubbatame akka hin taane dubbiin kan deemuun beektu argaa turtan. Amma dubbachuu haa dhiisnu hojiidhaan hojjennee agarsiisna. Oromoon
dhaga'uus danda'a, ilaaluus danda'a waan ta'eef hojiidhaan laalaa gaafa deemu qalbii jijjiirrata jennee hojiitti galle halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Rafnee hin beennu, hannees hin beennu. Inni nu fakkaachuu barbaadu akkaataa keenyaan hojjetee saba kanaaf, uummata kanaaf waan qabatamaa ta'e fiduu dandeenyaan wanti har'a gurraacha Afrikaa kibbaatti mudachaa jiru Oromoo bari mudatu. Kanaach wal faarsaa waliin sirbaa isa kaleessaa bo'aa jiraannee bakka ga'uu qabnu sana hin geenyu taanaan dubbiin hin badaa. Isin ikkoo nu gaggeessaa kan jettaniif waa jijjiirama fiduu jettaniiti malee maqaadhaaf miti. Adeemsi gara fuulduraatti ji'a ja'a booddee ji'a torba booddee filannoon hin jiru. Hin barbaachisu. Kanaaf wal qabatee